Hararge daloniya wallaga waite zontiya hireda bigo honiya matararge kan dubbanna matararge kan ummat oromoo hararge kan rakkoon gama hundaan ibiddi qabatee jira ibiddi isaanii kun yeroo hedduu ibidda kan irra uumu qabatun dhaamu rakkoon durii raas kaatee gartee hidda guddifattee rakkoon tunu dura dhalattee abbootii keenya dura gartee si teessee rahaa godhu jirtu nuti dhalannee gartee yeroo dheertuuf gaafadhee nyaataan tana gabbee isinis gaafadhe rakkoo uummata keenya kana dubbanna uummata kan harargee kana rakkoon gama hundaan ibiddi qabatee jira ibiddi isaanii kun yeroo hedduu ibidda kan irra uumu qabatun dhaamu rakkoon durii raas kaatee gartee hidda guddifattee rakkoon tunu dura dhalattee abbootii keenya dura gartee si teessee rahaa godhu jirtu nuti dhalannee gartee as geenye rakkoon dura rahaa godhu jirti rakkumaafuu akkatti rahaa godhu dhabne ummata kana gartee ibidda gama daddaatutti qabata ibidda daddaatti qabata ammaan tana wallagga irratti uummanni kun akka ta'u jiran jalqaba gartee harargeetti laftitti xiqqaatti uummanni kun rakkoo keessa jiraachuu isaanii irraa kan ka'e godina oromiyaa bakka biraa bakka dartee laftitti walloo keessa akka qubsiifaman ta'anii hayyee qubsiifamanii achi keessatti rakkoon adda addaatti bu'u jirti rakkoo gartee nageenyaatti hojii wal qabateetis sammanis rakkoon biraatti hedduu jira tagartee dubbachuun taanee jira asirratti tagartee keessa namuu dhaga'u hedduu jira rakkoon irra wal qabdee jirti. San hunda keessa dabalanii immoo amma jiraachuu dadhabanii buqqa'anii nama hedduu qaamaan agarre nama buqqee jira dhufee hedduu gartee magaalaa Finfinnee keessaa fi magaalota adda keessa faca'an hedduu jira rakkoo guddoo jira ijoolleen karaa san jirtu ni beekti fakkeenyaaf kana cawwaaqaa fa'aa buna baddalee kana keessa cawwaaqaa sanii wallagga keessa bakka adda addaa ni beekan ijoolleen qaamaan ijoollee beeknus hedduu waan jirtu jecha rakkoo hedduu jira amma immoo rakkoo hamtu keessa jiranii gartee uummanni buqqee qeeraa buqqee suni gama lamaan ibidda meeqa hedduu qabamanii ibidda gartee adda addaa hedduu qabamanii jiranii sanbira dabree ammaasiis cinaaksan rakkoon cinaaksan gama cinaaksanii jirtu kun rakkoo gartee furmaata harkattee miti zamana dheeraadhaaf deemaa turte lubbuu namoota hedduutu itti bahee namoota hedduutu wareegamee diriidhootti akkasii moyyaalatti akkasii rakkoo adda addaatu gama hundaan qabsiifamee jira mee rakkoo cinaaksanii taa turte kana gaafa kanas quba qabdanii rasaasa gartee yeroo kaanii fi gama mootummaarraa harkachaatti uummata san gaafa kanis deeggarsa harkachaa akkas godhaa turanii uummanni keenya immoo gaafas gartee osoo dandeettiin dhabiin osoo beekumsan dhabiin osoo gartee humnan dhabiin osoo biibileen dhabiin meeshaa dhabuudhaaf rasaasa dhabuudhaaf dhumaa ture ammaas kunoo viidiyoo adda addaa akka gartanii irratti waan himachaa jiranii namni gartee jabaan firan dhabuu laafaan firan qabu uummanni keenya kun yoo jabaate obboleeyyan isaanii wajjin yoo jabaate jabaatanii hojii jiraachuu danda'an yoo laaffatte immoo laafaa namni hundinuu gartee mirga isaa irraa sarbee jechuutti deemee daangaa dabree jechuudha yoo immoo ati jabaa taatee hundinuu fira kee ta'eetti si wajjin jiraata malee daangaa kee dabree si ol dabree mana kee abbaa ta'een jiraatu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kun abbaa ta'anii qe'ee isaanii irratti abbummaan jiraachuudhaaf jabaachuu isaan barbaachisa. Ragoon dandeeggaruu qabu uummanni kun jabaachuu qaban. Silaa wanni kun rakkoo uummata bira geessuu miti rakkoo gartee qaamni mootummaadhaa qaamni nageenyaa furuu qabu. Akkamitti beektaa uummanni kun gibira wanni kafaluuf gibira sanuu gartee dachaa wanni kafaluuf akka gartee uummanni kun nageenyaan jiraatuuf akka nagaan bobba'ee galuuf akka nagaan hafatuuf malee akka gartee ganamaa galgala dhumuufi miti akka ilmaan jala dhumaniifi miti. Kanaaf qaamni mootummaadhaa godinaalee kana bulchan maal godhu jira wanni jiru gaafii namatti ta'a jechuudha. Kanaannoo federaalaa hoo dirqamni isaanii akkam dirqama isaanii yoo hin baane isaan kun dirqama isaanii bahuu dhabuurraa uummanni kan dhumuu jira jechuudha. Namoota gurguddoo manguddoo agartanii jirtan viidiyoo irratti manguddoo jechuudha boochu. Wallaahi hedduu gara nama nyaata abbaan akkasii boo'u sun cinaasanitti jechuudha. Uummanni keenya fiifuu nyaata dhugaatii isaaniitiif rakkatanii jiranii uummanni gartee barana guyyaa tokko goggoonni xiqqishu gartee yeroo miidhaa dhaabbate uummanni kun fiifuu beela hamtu saaxilama. Uummata beela akkasiitiif saaxilamu san gubbaadhaan lolli guura labsamee gartee uummanni kun lola keessa seenu haala hamaa jira jechuudha. Odeeffannoon isaaniillee naawaa odeeffannoon isaaniillee gartee namni baasee miidiyaatti illee dubbatu hin jiru. Kontaaktii qaamni gartee odeeffannoo sirrii baasu. Osoo aanaa bira taate hogdii bira taate yookaan magaalaa dhiyaatu taate odeeffannoon isaanii sirrii baate jechuudha karaa adda addaatti. Kanaaf uummanni kun rakkoo hamtuu keessa jira. Rakkoo uummata kanaa hubadhaatii namoota dirmadhaadha. Uummanni keenya rakkoo isaanii himachuun beekan. Rakkoon isaan keessa jiran akka hamtuu. Kana malees rakkoon uummata keenya gartee sababa rooba dhabuutiin sababa gartee jimaan isaanii gatii dhabuutiin uummanni kun rakkoon keessa buutee hongee itti buute sun ammallee godaanisni siisan hin dhiibne uummanni hadhaadhaaf magaalota adda addaa keessa ijaa'anii jiran. Kana namni gartee akka waan biraatti ilaaluun qabu dirmatee fi uummata kana furmaatti godhuu qaba. Kana bira dabaree ammaas ummata kana
ammaanta nuti nama ammaanta na jiru nama guddaa rakkoo moo dhufti tana laalla rakkoon tun ammoo rakkoo dhaloota dhufuutti rakkoo bu'uura taati. Fakkeenyaaf ammoo ilaaltan dargaggoonni barumsa jiran hangam takka ha eebbifamee hojiirra jiru hangam takka eebbifamee hojii dhaban hangam takka laaluu qabdan dargaggoonni Harargee irra guddaan hojii dhabdoota kan ammoo daataan hin barbaachisu yoo barbaachisaa taate daata laala namuutu magaalaa keessan keessatti eenyuutu hojii qabaa eenyuutu kolleejjii adda addaa giraajuutu ka godhe yuunivarsiitii irraa warra eebbifame warri immoo hin eebbifaminis warri teeknikaa fi ogummaa adda addaatiin namni eebbifamee jiru hojii ni qabu moo hin qabu waan jiru deebi'aa laalaa hundi keessanuu. Kanaafuu wanni kun hundinuu furmaata argachuu qabdi. Yoo dhaloonni ammaan tana jiru kun carraa hojii harkatee hojjetee hin jiraachifne maatii isaan jiraachifne maatii isaan gargaaree dhaloonni dhufu daranuu rakkoo biraa keessa bu'u deemaa jechuudha. Oomishni tokkichi inni qabu jimaan bakka dhabeetti jira jechuudha. Rakkoon gama adda addaatiin qabattee jirtu uummata kana. Uummata kanaaf furmaanni maali? Uummanni kun akka ta'u dhabeetti waan hedduu takka ammaas waan gartee himmaan nama bochisu an aadaa gartee Harargee keessa bakka jirtu hin beekne malee uummanni rakkoo hamtuu san keessa qeerraa buqqee namni irraa dhumee namni weedduu dhawatu hin jiru. Ni weeddisan uummanni san. Dirqamanii weeddisanii akkatti weeddisan hin beekneen. Isin dhageessanii jirtanii. Harargee dhaloonni qiyyaa'ettee micoo weeddisan agartan. Takkalee gartee gargaarsi isaan dhaqqabe sana yaadaa yuunidiitii fi tokkummaa fixee rabbiin isaan ni haa ta'u gargaaranii jiranii uummata kana dhaqqabanii fi jiranii uummata keetiif qabaachuun akkasii. Nuti rakkoon tun gartee hogguma rakkatan hogguma iyyan dirmachuu qaba osoo hin taane akka rakkoon tun gartee bu'uuraan irraa furamtu godhuudhaaf maaltu godhamuu qaba akka nama dhuunfaa tokkotti maal godhuu dandeenya jennee ol gaafachuun nurraa eegame jechuudha. Hin jiru abbaan biraa namni biraa dhufee gartee uummata kanaaf tan adda wakaju. Rakkoon xiqqaachuu lafaatii fi dhabamuu lafaatii fi bu'uuraalee misoomaa dhabamuu Harargee keessa bashi Harargee keessa warshaan tokko hin jiru. Warshaa kana jira yoo naan jettan naayima godina Harargee baati miltaa keessa warshaa kana jira waan jedhan hin garreen si yoo beektan naayima. Daahumdhaan dakkatan jirtu daahumdhaan dakkatan kun sinjuu boqqolluma tana daahee warshaan gartee wanta deebisu. Fakkeenyaaf qamadii immoo barana initiatiif jeniif dan kana daahee warshaan daqiiqa deebisu. Waan akkana takka hin jirtu. Hayyee uummata kanaaf waan kana osoo hin godhin uummata kana gartee gibira yeroo adda addaatti irraa guuraa kana gubbaan gama nageenyaatiin qaamni nageenyaa gartee itti gaafatamummaa isaa dhiisee qaamni nageenyaa kasilaa gartee milishaa fi poolisii maal hin jettan magaalaa keessaa namatuma. Gibira kaburu jenna namatuma nama jimaa magaalaa deemuu kana beetum. Malee rakkoo silaa jirtu san bakka sanitti rakkoo nageenyaa ta'e jirtu hin furu jechuudha. Yoo rakkoo nageenyaa kaburu taate cinaasanitti uummanni maaduma qaamni nageenyaa dhaqee maaliif hin dirmanne? Maaliif boora guututti namni du'a? Hadirree dawaa agartan ammas gamanaatiinis hadirree dawaa osoo isaan jirtee qaamni nageenyaa hundi jiruuti nuti hayyaman harkannee osoo isaan janii hayyaman harkannee nuti osoo janitti isaan tattaanii lubbuun namaa baate dubartiin ulfaa obboleettiin teenya isaa jedha sababa sanitti lubbuun isii baate. Ajjechaa sanillee dubbachuullee dhabanii nama dubbatullee dubbachuu dhorkan yoo tana waan deemu jiru harka jirtan sooshaal miidiyaa irratti hangas takka jirraa jechuun uummanni keenya. Uummanni kun maaliif akkana ta'e maaltu uummata qabate waan jiru namuuf gaafachuu qabna tokkotti bakka jirutti jechuudha. Kanaaf hundi keenyaa'uu bakka teenyuu fi bakka gartee deemnuu fi bakka daliinuu hundatti wanni kun maal ta'uu qaba maaltu kan nu mudate hogguma gartee rakkoon dhufte qofa iyyuu osoo hin taane osoo ijji gamnaa dura boochishanii osoo rakkoon hin dhufne ammoo osoo lafti nagayaa boonyee jechuudha amma ni nageenyi sun dabre boonyee wanni furmaata maali jennee ilaaluu qabna jechuudha. Wanti xiqqoo ajandaa godhannee nuti gosummaa fi gandummaa fi maarrummaa fi kana horii jiru. Kan kun kubbaa namni si darbe kana kubbaa namni si darbe kana cidhiisi abbichi si darbe sayyoo fedhaa taphatu tamataa keetii kubbaa mataa keetii taphadhu meedaa keetii irratti taphadhu seera keetiin taphadhu biteeti. Kubbaa yoo siyaasaa nama darbe sana jala ce'anii osoo jala fifiinu girgirii biraatti dabu jira jechuudha. Akkana siin jaa hedduu galatoomaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.